waldandaa walii dhiisaa yeroo jedhu wanni sun hin taane jechuu miti. Fakkeenya namni tokko waldaa keessatti yookaan fellowshipii keessatti yookaan walitti dhufeenya dhuunfatiin ta'uu danda'a, wal miidhe ta'uu danda'a. Wanni kun dhugaadha. Dhugaa ta'eera. Haa ta'uyyuu malee siifan danda'a. Haa ta'uyyuu malee siifan dhiisa. Haa ta'uyyuu malee ani kana revenge hin godhu. Gadoon ba'u. Gadoon Waaqayyooti. Wanni barbaade iyyuu haa ta'u. Garuu immoo lammata waan akkasiitti hin deebiin, karaa kanarra hin deemin, lammata waan akkasii keessa hin deddeebiin, yeroo biraatti deebinee waa'ee kanaas tokko waan dubbannuuf yeroo san haalan hubattu jedhee yaada. Maaliif dubbii guddaa as keessa jira waa'ee kanaas. Waa'een walii dhiisuu, waa'een ifama walii godhuu, forgiveness Waaqayyo arganne kuni nama biraan ga'u, waldaa keessan ga'u, walitti lallabu, wal danda'uun kun dubbii guddaadha. Wal danda'aa jirraadha waldaa keessatti. Waa wal koman irratti wal dhiisaa jirraa, wal dhagaa jirraa. Bara kana rakkina lamatu jira. Walii dhiisuus hin jiru, dhiifama fudhachuunis hin jiru. Nama miinee, nama komiin akka nurra ga'u goonee dhiifama hin gaafanu tokko. Komii erga namarratti uumne, erga waan dogoggora adda addaa hojjenne, namoota erga komii namarraa arganne, erga namoonni rakkina nu uumneen miidhamanii booda namoota deemnee dhiifama gaafachuunis rakkoodha. Dhiifama hin gaafannus namoonni yeroo dhiifama nu gaafatanii dhiifama hin kenninu. Akka nama lafa kanaa taana, akka nama foonii taana. Waaqayyoon asirraa nu haa fayyisu dhugaa dubbachuudhaaf. Isin immoo waliif dhiisaa. Waliif dhiisaa. Dhiisuu jechuun completely dhiisuudha. Phexros yaadattu yeroo meeqan dhiisaa? Gooftaan keenya yeroo dubbatu yeroo meeqan? Yeroo hedduu walii dhiibna. Yeroo meeqan dhiisa nama kana? Yeroo hundumaa dhiibna. Kana jechuun garuu yeroo waa'ee tokkoo dhiibnu kana akkaataatti jiran wisdom immoo qabaachuun gaariidha. Fakkeenyaaf yeroo hundayyuu nama nu miidhu, yeroo hundayyuu haala waan tokko jeequ, jireenya kiristaanummaa amantummaa keenya kan miidhu yeroo hunda keessa jiraachuu jechuun. Fakkeenya waan hin taane keessa dhannee ammas dhiifama goonaa, borus dhiifama goonaa, har'a wal lollaa, borus wal akkas jechuun. Waan Waaqayyoon akka dhiibnu barbaade ayyaana isaa akka nu baay'isu Waaqayyo kadhan ni jalqaba. Inni lammataa immoo waan kanaan dura uumame akka hin uumamne goona. Waan uume tokko immoo waliif dhiibna, waliif dandeenya. Waaqayyoon immoo kan ayyaana isaa nu baay'isa. Waaqayyoon kana yeroo dubbatu akka namaatti gochuu danda'uu keenya waan amanuu miti akkana jedhu dubbii Waaqaa keessatti. Wal danda'a yeroo jedhu waan ittiin wal dandeessan ayyaana koo isiniifan baay'isa jechuu isaati. Waa inni irratti walii komatta walii dhiisaa yeroo jedhu ayyaana koo isiniifan baay'isa jechuu isaati. Nuyi ayyaana walii danda'uuf Waaqayyo na dandeessisi. Waaqayyo komii namarratti qabu kana akkan isum na godhi. Waaqayyo dhiifama akkan kennu na godhi jennee akka Waaqa gaafannuudha malee akka namaatti hin dandeenye jechuu miti. Namni maa dadhabaadha. Miira qabna, miirri keenya nama nu miidha deebifnee miidhuudha. Dabni cubbuu Addaamiin karaa dogoggoraa adda addaatiin jireenya keenya keessa jiru kana nutti hima. Kanaaf yeroo hundayyuu maalidha kan nurraa Waaqayyoon eegu dhiifama arganne namatti dabarsuudha. Asirratti qabiyyee macaafa Qolaasees kana keessaa tokko dubbii guddaan kana. Inni gara biraa maali? Neecharii waldaa yookaan aadaa waldaa maali? Kan jedhu kaasa macaafni Qolaasees kun boqonnaa tokko lakkoofsa 18 gaafa argitan waldaan kiristaanaa neecharumti ishii maali? Aadaadhumti waldaa kiristaanaa maali? Eessaa dhufte? Kan eenyuti? Abbaan ishii eenyu? Maal hojjetti? Kan jedhu ergaa Qolaasees kana keessatti sirriitti ka'eera. Kanaaf warri Yihuudaa, isin warri Giriik, warri kiristaana taatan waldaan kan kooti, dhiiga kootiin ana bite, waldaa kana keessa jiraattu, hojiin keessanillee kana jira. Lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 18 gaafa dubbiftanii ani mataa waldaa kiristaanati. Inni mataa waldaa kiristaanati. Inni mataa waldaa kiristaanati. Kiristoos mataansa. Maaliif waldaan kiristaanaa mataan ishii, itti waamamni ishii, kabajni ishii, ulfinni ishii mataasaa Kiristoos. Kan biraan qabdu. Inni jalqabarraa jalqabee hunduma dura ture mataansaa Kiristoos. Waa hunda kan uume, waa hundaan wan hundi kan uumame, waa hundaan kan ta'e isa mataasaa Kiristoos. Boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kana. Kanaaf waldaa maaliif dhaabatte? Akkuma macaafa Maatiyos boqonnaa 16 irraa arginu waldaa kanatu dhaaba. Kabaja kootiifan dhaaba, hojii kootiifan dhaaba. Har'a waldaan kan dhaabatu sababa adda addaati. Fedhii namaatiif dhaabata, horii barbaaduu namaatiif, piraayidii namaatiif akka daldalaatti dhaabata waldaan. Garuu
inni mataa waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa mataan irra eenyudha? Dhiiga isaatiin kan bite gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Nama miti, warra waldaa bulchan miti, warra waldaa barsiisan miti, warra waldaa keessa jiraatan miti. Nuyi qaama waldaati, warra waldaa keessa jiran obboleeyyan. Garuu mataa waldaa kiristaanaa Kiristoos mataa isaati. Galanni an Kiristoos, waldaan an Kiristoos, tajaajilli an Kiristoos, galanni an Kiristoos, dubbiin an Kiristoos, nu mataan keenya an Kiristoos, ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf akkaataa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Waa'ee waldaas as keessatti kaafnee waan baay'ee ilaalla. Waldaan kiristaanaa waldaa kiristaanaatti mataan isaa Kiristoos abbaan. Maaliif kana nu hubanne taanaan waldaa kiristaanaa keessatti tajaajiluu hin dandeenyu. Tajaajiluu hin dandeenyu, nama wajjin dhaabachuu hin dandeenyu, namoota barsiisuu hin dandeenyu, namoota wajjin akkamitti fellowshippii keessatti akka qooda fudhannu hin beeknu, waldaan kiristaanaa maal akka ta'e hin beeknu. Har'a waldaan kiristaanaa hojiin ishii maali? Kaayyoon ishii maal? Waldaan kiristaanaa macaafa qulqulluu keenya keessaa akkuma hubannu galata Kiristoosiif jiraachuudha. Wangeela Kiristoos babal'isuudha. Kiristoostu dhaabee galata Kiristoosiif jiraatti. Wangeela Kiristoos babal'ifti fayyina gara waldaa Kiristoositti waamti. Namoota hin fayyin, namoota jireenya hin qabne, namootatti dukkanaa, namoota dukkana keessa jiran, namoota abdii dhaban kara waldaa kiristaanaatti achi as waamti. Kanaaf waldaan kiristaanaa kana hojjetti. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waa'ee waldaa kiristaanaa kanas warra Qolosaayis kanatti dubbataa jechuudha. Maaliif warra Qolosaayis kanatti kana kaasa? Isaan mataan isaanii akkaataan itti jiraatan, akkaataan itti hubatan rakkina akka qabu dubbii kanarraa arguu dandeessu. Maali waldaan kiristaanaa kun maaliif dhaabatte? Hojiin ishii maali? Warra Yihudaati moo? Ka warra Girikootaati moo? Tajaajila isaaniitiif yookaan immoo piraayidii isaanii yookaan nigdii isaanii yookaan warra Qolosaayis kana daldala isaaniitiif dhaabatte moo? Naannoo sanitti daldala guddaatu jira waan ta'eef maaliif dhaabatte waldaan kiristaanaa? Neecherii waldaa kiristaanaa maal akka ta'e macaafa ergaa Qolosaayis kanarraa sirriitti hubanna. Bara kanallee kana nu barbaachisa. Waldaan kiristaanaarrallee kan dhaabattee jirtuuf kanaaf. Bakka barbaadde jiraachuu dandeessi waldaan kiristaanaa. Baadiyyaa keessa jiraachuu dandeessi, magaala keessa, baha dhiyaa jiraachuu dandeessi. Ergaan ishii tokko, hojiin ishii tokko, wanni wal fakkaataa hojjetti waldaan kiristaanaa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Inni tokko waa'ee neecherii waldaa kiristaanaa as keessatti kaafnee ilaalla. Boqonnaa tokko lakkoofsa 18 fakkeenya kanan sidii kaasee jechuu gooti. Inni gara biraas keessatti kan kaafnee arginu keessattuu boqonnaa 2 guutuma isaa gaafa ilaallu waldaa Qolosaayis kuni waraana guddaatu isinitti dhufaa jira. Barumsa jallaa isinitti dhufaa jira. Haasaa jallaa isinitti dhufaa jira. Ammayyuu isin keessa jira. Kanarraa akka of eegdan, kanarraa akka fagaattan, dubbii kana akka hubattan, wangeela kana akka hubattan isinii barreessaa jedha. Kanaaf warra heretical yookaan immoo barumsa dogoggoraa waldaa keessatti dhufe kana akka hubatan, akka isa fuuldura dhaabatan, akka karaa sirriin hubatan isaanii barraa'e. Boqonnaa 2 guutuu isaa ilaaluu dandeessu walumaa gala yeroo biraatti deemnee ilaalla. Falaasama adda addaatiin waan ka'ee jira waldaa kiristaanaa san keessatti. Naannoo Qolosaayis kana akkuma dura hime falaasama baay'eetu jira, barumsa baay'eetu jira, daldala baay'eetu jira, qabeenya baay'eetu jira, beekamumtii baay'eetu jira. Asitti falaasama kana qabatanii boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gaafa ilaaltan falaasama kanatu waldaa kiristaanaa kan influence gochuu barbaadaa ture. Dhiibuu barbaadaa ture. Waa'ee Kiristoos gad deddeebisuu, gad caccabsuu, xixiqqeessuu barbaadaa ture. Isin warri Qolosaayis keessa jirtan, waldaa Qolosaayis keessa jirtan har'a kana hubadhaa. Waldaa kiristaanaa bakka barbaadan jiraattan har'a buleeyyan koo. Eessayyuu jiraattan bahalixa har'ayyuu jajallina waldaa kiristaanaa yookaan immoo dogoggora karaa adda addaatiin sammuu namaa fellowshippii kiristaanaa keessa jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Falaasama adda addaatu jira. Falaasama kanarraa Waaqayyoon sammuu keenya, onnee keenya tiksuudhaaf wangeela nu barsiisa. Wangeela waan barane namni falaasama adda addaatti fudhatamaa deemuunsaa waan hin oolle. Wangeela fakkaataa, coba wangeelaa of keessaa qaba. Baay'inayyuu qabaachuu danda'a garuu soba baay'ee summiidha walitti makame jedha dubbii wangeela yeroo dubbatu. Kanaaf kanarraa akka of eegdaniifan kana isinii barreessa. Kana isinitti dubbachaa jira. Har'ayyuu Waaqayyoon kanaan nutti dubbachaa jira saba Waaqayyoo. Yeroon dubbadhu har'a yaada koon dubbadhaa jira miti. Fedhii koon dubbachaa jira miti. Beekumsa koon dubbachaa jira miti. Daldala koon dubbachaa jira miti. Waan Waaqayyoon namootatti bara baraan akka dubbannu dubbii isaa kaa'ee namatti lallabaa jira, namatti dubbachaa jira, ergaa namatti dabarsaa jira. Waan urgent ta'e tokko, waan baay'ee muddamaan nama atattamaan nama bira ga'uun irra jiraatu tokko namatti dabarsaa jira. Kana duwwaa miti boqonnaa 2
lakkoofsa 11 lakkoofsa 17 gaafa laaltanii warri Yihuudaa kun legaalizim yookaan immoo aadaa warri Yihuudaa kana qabu. Aadaan kun kiristinnaa miti. Aadaan kun warri Israa'el kun akkuma kanaan dura dubbachaa ture macaafa qulqulluu keessaa isa arginu Waaqayyotu filate. Uummata xiqqaa ta'anii otoo jira Waaqayyo sin filateera. Uumaa adda ta'anii miti. Nama caalanii miti. Baay'inaan, qabeenyaan, beekumsa, whatever nama caalanii Waaqayyoon sin filateera. Eebba isaa ilmoo nama addunyaatti dabarsuudhaaf sin filateera. Nama caaltanii miti. Bara dheeraa bara biyya Gibxi turan. Waggaa 100 ol turanii gara bakka Waaqayyoon isaaniif yaadetti gaafa isaan deebisu still amantaa isaanii kun duwwaa ta'aa deeme. Aadaa duwwaa ta'aa deeme. Legaalistii ta'aa deeman. Aadaa religious kan jedhamu kana aadaa seera raawwachuu isa duwwaa ta'ee ture. Kanarraa akka of eegganiifan isinii barreessaa jira. Bara kana maal keessa jiran mataan keenya waldaa kiristaanaa keessatti. Aadaa raawwachaa jirra bakka yeroo baay'ee. Wanna beekamaa tokkooti yeroo hunda ta'a. Waldaa kiristaanaa keessatti wanni ta'u dogoggora jechaa hin jiru. Garuu hunda caalaa wanna beekamaa legaalism yookaan immoo wanna aadaa raawwachuu wayii miti. Yookaan ol baanee har'a kanatti ta'a boru kanatti ta'a torban itti aanus kanumatti ta'a iftaanis kanumatti ta'a waan adda addaa gochuu jechuu koo miti. Seenaan waldaan kiristaanaa seera mataa ishee akkaataatti abboonni waldaa bulchan qabu. Haalan yeroodhaan karaa adda addaati. Garuu aadaa wayii raawwanna miti. Waa raawwachuudha waaqa fuulduratti fudhatama argachuuf goona miti. Fakkeenyaaf waaqa yeroo worship jennee waaqa fuulduratti kadhannaadhaan lallabaan haa ta'u faarfannaa ta'u waaqa fuulduratti dhiyaannu seera raawwanneetu waaqa fuulduratti fudhatama argachuudhaaf miti. Waaqayyoon jireenya bara baraa nuu kenne kana galateeffachuuf malee. Waaqayyo isa jireenya nuu kenne kana galateeffachuuf malee. Waaqayyo isa jireenya keenya jijjiire kana galateeffachuuf malee ulfinni isaa baata. Kanaaf Waaqayyo fuulduratti dhiyaanna malee seera raawwachuu miti waldaa kiristaanaa keessatti. Gaafa sandee haa ta'u guyyaa barbaade gaafa wal geenyu korporaalii kiristaanni kan wal ga'u kan waaqa waaqeffatu seera raawwachuuf otoo hin ta'in fayyina Waaqayyoon nuu kenne galata Waaqayyoodhaaf galchuu nurra jiraatu. Garraamummaa jireenya keenya keessa Waaqayyoon kaa'e walitti dabarsuudhaaf jaalala keenya walitti himuudhaaf walitti lallabuudhaaf walii waaqeffachuudhaaf walii kadhachuudhaaf dhiifama walii kennuudhaaf ija wal banuudhaaf eebba walii ta'uuf walitti dhufu. Kanaaf aadaa raawwachuudhaan miti. Bara san waldaan Qolaasiyees kun rakkina akkasii keessa akka turte boqonnaa kanarraa argina. Yeroo biraa bal'inaan itti deebinee waa'ee kanaa ilaala. Boqonnaa lama lakkoofsa 18-19 gaafa laaltan immoo mysticism jedhamtu ture. Waan adda addaa waldaa kana keessatti wanni isaan karaa adda addaatiin ilaalan hoo akkas ta'e akkana ta'a hoo kana ta'e akkana ta'a akkaataa kanaan deeman waan isaan mystifies godhaa turan warra Qolaasiyees kun. Kana otoo hin ta'in wangeelli keenya kana wangeelli Kiristoos ittiin fayyitan kana abjuun hin jiru. Abjuu jechuun wanni fakkeessuun hin jiru. Ija nuufattanii akkanaaf akkana yookaan karaa wayiirra deemtanii yookaan waa fuutanii akka carraatti ilaaltanii yookaan karaa baraatiin deemtanii seera raawwattanii waa nyaachuudhaan waa dhuguudhaan waa lagachuudhaan nama biratti waan taatanii miti. Kanaaf Waaqayyoon jireenya keessan keessatti kaa'e kana isin jireenya Waaqayyoon jireenya keessan keessa kaa'e kana akkaataa kanaan hubattu akkaataa kanaan deemtu isin nyaachuun keessan dhuguun keessan dhiisuun keessan yookaan waan biraa gochuun keessan waan isirraa isin hir'isu waan isin xiqqeessu waan isin dabalu hin qabu yookaan isin waan akkaataatti ilaaluu qabdan akkaataa kanaan jedhee waa'ee kanaa isaanitti dubbata. Kanaaf boqonnaa lama lakkoofsa 18-19 kanaaf argitu boqonnaa lama lakkoofsa 20-23 illee dogoggoroota waldaa keessatti bara san raawwatamaa ture asirraa argitu. Kanaaf dubbii gurguddaan as keessatti ilaalu warroota kana duwwaa miti qabxiileen gara biraas jiru. Kanaaf kun egaa warri Qolaasiyees kun waan isaan keessa turan bara kana barumsa nuuf ta'a, jireenya nuuf ta'a, ija banannaa nuuf ta'a, waan itti wangeela ittiin mataa isaa ittiin hubannu nuuf ta'a, ittiin kaanu nuuf ta'a saba Waaqayyo. Kanaaf akkaataa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Waaqayyoon warra Israa'el kanatti yookaan warra waldaa Qolaasiyees keessa turan kanatti akkaataa kanaan hubachuunsaa kan asirraa dhufe ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa as keessatti ergaa warra Qolaasiyees kana
boqonnaa 4 qaba isiniin jedheen jira. Bakka lamatti baafnee ilaalla. Ergaasa walumaa gala iddoo lamatti bahee ilaalama. Akkuma macaafichitti kaa'ame jechuu kooti. Inni jalqabaa qajeelfama barumsaati. Doctrinal instruction jedhamu kana. Qajeelfama barumsaati. Barumsi waldaa kiristaanaa keessatti kiristaanotaaf amantootaaf kennamu maal akka ta'e, akkamitti akka kennamuun irra jiraatu, Waaqayyoon dhiifamni nu godhe maal akka ta'e, waan nama dubbachaa ture Kiristoos maal akka ta'e, jireenyi Kiristoos irraa arganne maal akka ta'e, kana kan ittiin barannudha. Waaqummaa Kiristoos kan ittiin barannu. Phaawulos tajaajilli isaa kun maal akka ta'e, tajaajilu maal akka ta'e, barumsi dogoggoraa maal akka ta'e, falaasamni barumsa dogoggoraa eessaa akka dhufu, akkamitti akka dogoggora ta'e, waa'ee qajeelfama barumsaa yookaan waa'ee dooktirinii kanaa barsiisa. Boqonnaan 1-2 waa'ee kana kaasee dubbata. Kanaaf waa'ee kanaa tokko tokkoon itti deebinee ilaallaa jechuudha. Inni paartiin tokko yookaan immoo kutaa macaafa kanaa bakka itti qoonnee ilaallu keessaa inni tokko kana. Inni lammataa gorsa qabatamaadha. Practical jireenya kiristaanaa maal akka ta'u irra jiraatu jechuudha. Gorsa qabatamaan kiristaana barbaachisu maal akka ta'e bara kana keessattu. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa yaadattu ta'e kiristaan akkamitti yaaduu qaba. Waan lafa kanaa yaadina waa'ee baddaa malee. Qabeenyi keessan baddaa jira, jireenyi keessan baddaa jira. Waaqayyo yaada. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1-17 waa'ee kanaa dubbata. Kiristaan kondaaktiin keenya maal akka ta'u irra jiraatu. Akkamitti akka yaaduu qabnu. Waaqayyo walitti dhufeenyi keenya akkamitti akka yaadamuu qabu waa'ee kanaa dubbata. Inni gara biraa asuma jalatti kiristaan arraba isaa akkamitti eegata, akkamitti haasa'a, maal haasa'a, maal dhiisuu qaba, akkamitti dubbata, namatti maal haasa'a, akkamitti barsiisa, akkamitti haasofni isaa maalirraa of eega, maal ta'uu qaba haasofni kiristaana. Inni gara biraa walitti dhufeenyi kiristaanaa maali mataansaa? Maatii keessatti ta'uu danda'a, hiriyyummaadhaan ta'uu danda'a, waldaa keessatti ta'uu danda'a, waldaadhaan ala maalidha kan jedhu. Qabatamaatti jireenyi ijoollee keessatti, maatii keessatti, fuudhaaf heeruma keessatti waa'een kanaa maali? Kanaa waa'ee kanaa barsiisaa jechuudha. Walumaa gala gaafa teenye ilaallu ergaan Qolaasiyees kun akkuma dura isinitti himaa ture jireenyi kiristaanaa maal akka ta'e, akkamitti ergaan Qolaasiyees kun waldaa kiristaanaa kana sheep akka gochuun irra jiraatu, yaada Waaqayyo, karoora Waaqayyo, ergaa Waaqayyo, yaada Waaqayyo waldaa kiristaanatiif qabu kanatti akkamitti akka geessu ka'umsaa fan ta'u introductionii kan ta'uu danda'uun har'a dubbachaa jira. Kanaaf Waaqayyoon jireenya kiristaanaa kan ittiin sirreessudha. Jireenya kiristaanaa kan karaa ittiin buusudha. Kanaaf as keessa wanni hubannu maali? Isinii kaaseen ture. Kiristoos Waaqa ta'uusaa, araara argachuu keenya, fo'amuu keenya, dhiifama argachuu keenya, waldaa kiristaanatiif Kiristoos mataa ta'uusaa, waldaan kiristaanaa maalirraa akka of eeguu qabdu, legaalizim waan ta'e irraa yookaan immoo waan akkanumaan seera raawwachuu irraa akkamitti akka of eeguu qabdu, walumaa gala maatii keessa akkamitti akka waldaan kiristaanaa jiraatu, maalirraa akka of eegnee jiraan, akkaataa akkamiin akka dhaabannu isinii kaasee jira. Kana kaafnee haasofna jechuu kooti. Amma kuni ka'umsaan waan ta'uun dubbadhe malee waa'ee kanaa diteelii yookaan gadi fageenya naasa'e miti. Itti deebinee lakkoofsa tokkoon Waaqayyoon haganu gargaare, ayyaana isaa haganu baay'ise, barumsa isaa tokkoon itti deemna. Jalqaba haga dhumaa akka barumsa kana hordoftan, akka duukaa buutan, akka sheerii gootan, amma deebi'ee maqaa gooftaatiin isin yaadachiisuun barbaada. Akka kana gootan immoo abdii guddaan qaba. Maaliif nama akka dhagaan? Dubbii guddaan kaayyoon keenya, kaayyoon abdii dhugaa, kaayyoon wangeela hunda keenyaa han ta'uun irra jiraatu, wangeela gooftaa keenyaa isa fayyina arganne kana nama biraan ga'udha. Fayyina kana, tasgabbii kana, jaalala kana, eebba kana, abdii guddaa kana nama biraan ga'udha. Kanadha jireenyi kiristaanaa inni guddaan. Kanaa waa'ee kanaa kaafnee karaa adda addaatiin haasofna. Karaa adda addaatiin wal irratti dubbanna. Waaqayyoon immoo waa'ee kanaa nu gargaara, nu jabeessa, nu barsiisa. Kanaaf yeroo xaanu viidiyoowwan kana erga finne, viidiyoowwan kana erga poost goonee finne jechuudha. Introductory partiin isaa kun yookaan seensi isaa kuni viidiyoon isaa erga poost goonee finne booda boqonnaa tokko lakkoofsa tokkotti deebinee tokko waa'ee kanaa ilaalutti deebinaa jechuudha. Boqonnaan tokko lakkoofsi tokko maal jedhaa? Waa'een kanaa kuni kaa
jireenya keenya wal qabsiifnee ilaalla. Waldaa keenya wal qabsiifnee ilaalla. Jireenya keenya gara fuulduraa wal qabsiifnee ilaalla. Waan keessa dabarree wal qabsiifnee ilaalla. Kanaaf Waaqayyoon nu barsiisuudhaaf yaada kana qopheesse jedha yaada. Har'a waldaa Qolosaayis kana waan ittiin barsiise isinitti Waaqayyoon anatti dubbachaa kan jiru ergaa Waaqayyoon nu ergaa jiru. Waaqayyoon hirribaa nu kaasaa jiru. Waaqayyoon weekaappii guddaa, Waaqayyoon hidhannaa guddaa, Waaqayyoon jajjabina guddaa nu fidee jira waan ta'eef ergaa kana akka dhageeffattan namoota fakka sheerii gootan walirraa otoo hin kutin ergaa kana keessatti jireenya keessa Waaqayyoon akka isin barsiisu akka Waaqa kadhattan nufillee akka kadhattan maqaa Gooftaatti isin jaalachiisuun barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu.